Siniidhaamu takkittiin kajanaa jirtanillee kajanaa jirtanillee bakki janaajantanillee eessa duubaa dura namallee qoradhaa uffata keessan baafattaniitiin ilma dhiiraa tokko miiruma keessa seentaniif lakki kiyyaa jettanii waan hin taane wajjin raawwatinaa waan hin taane wajjin dalaginaa. Keessattuu ijoolleen dubaraa taganaa bultii ijaarrachuuf taa'aa jirtan taqqilleensa irraan dhiira wajji haasaa jirtan. Of qotattaraame mee ina jisi waan of dura mataa keessan kana of tooyadhaame. Dhiirri barbaadaa gafeetan jaaladha. Icciitii keessan qaama keessan qullaa baaftanii satirii keessan viidiyoo wajjin haaseenaa viidiyoo ittiin ergina. Kinoo zabanni shakkisiise jara kiyya amma kana fakkeenyaaf jechuun abbaa warraa kiyya jettee wajji jiraatti. Uffata baafattee wajjin jiraataa jirti. Erga jiraatte isiin mee akkamitti shakkitire barama waan biraan waan namaa galuu qabu. Namni amma walumaa shakkaa deemaa jira namni an fakkeenyaaf jechuun dubartiin marrillee baalagee miti dhiirrillee marrillee baalagee miti. Kan baalagee hin ta'in kun wal shakkaa jira bara yoo waan akkanaa kan argamu jechuun waan akkanaa kun yoo as ba'u. Kanaafuu dubbillee isinitti dheeressa ibsishaa kiyya waan yaanni tokko yoo nama keessa waan tokko argan namarraa illee dhumatu waan sa'aatiin namarraa deemu malee akkasii dhaamsan kan isiniif dhaamu warri dhiirallee dubartii kana amaanaa rabbi amaanaa rasuulatillee immootu akka heddulleedha obboleessallee obboleettillee haadhallee. Wala dhugaa kee isin goote dhiira barbaaddee isin irratti fidde yoo isin dhageetti gorfadha yoo didde mootu yaakii dubartillee shabakaan na dabarte shabakaan hin jiru ibsisha hin dhagaamu injira hin dhagaa akkasii waan gootan hooma barbaaddellee haa taatu dubartii irratti hin taphatinaa ilmi dhiirallee wallaahi billaa kun dhiiromman jedhamu hooma fedhes haa taatu dhiiromman jedhamu wallaahi billaa dubartii waan akkanaa irratti dalaguun viidiyoo isii sooshaal miidiyaa kanarra lubaasuun xiqqaatullee miira jaalalaatiin qalbii onnee qulqulluun guyyaa takka lamallee taatu wal jaalatanii ergamootu wajji bubbulanii wajji tutturanii haala amala shiraa shinqiraa walii wal argan wal qallalchanii sooshaal miidiyaa kanarratti wal baasuun wal darbuun waan hin barbaachifnee jara kiyya waan kana akka nutti hin aadeffamne. Ina bar dubartiin takka wallahi katar irraa gorsa fudhatu qabdi. Tokkoffaa dhiyoo tana karantaane sobamuun bu'aan qabu. Tokkoffaa dhiyoo tana micaan jaartii ofii as baatee ulfa qullaa isiin absee lamaa sooshaal miidiyaa kanarra gadi lakkise. Achi dura ji'a 3 moo 4 ji'a 3 moo 5 dura micaa yoo jimmaa akkasitti viidiyoon isii gadi ba'ee jira. Mee wannoon tokkoon barnoota namarraa fudhadhaa jiru barnootina. Amma fakkeenyaaf gizee xiqqeenna daa'imni malqaqni har'a dhalatte yoo ibiddi tokko gube ibidda isaan gizee lammataa itti deebiteen sodaatti jechuun barnoota ta'eef hawwala gubuun sun hin sodaatte barnoota ta'eef namni waan tokko namarratti arge akkamitti waan hin taane raawwata. Gara micayyoo tanaatiin osoo hin ta'in micayyoo nan badiin qabdiin jedhu wallahi micayyoo badii irraan kaa'u warra ammaaf wal janaa jiru warra boru waan hin taane arguuf as deemnu waan bor hamilee nama cabsu arguuf as deemnu irraaf qotottora nam dhiira barbaadan jaaladha akka barbaadanitti wajjiraadha bultii jaaladha laakiin viidiyoo qaama keessan sawwartanillee ittillee ergina viidiyoo illee amantanii dhiira wajjillee hin haasayina yoo mormaa wal bichaa taate malee obboleeyyan kiyya dhaamsan qabu kanuma ibsisha inshallah walitti deddeebinaa namni yaada qabu yaada kennatu asuma keessa turaa biroo kiyya galatoomeeti. Yaada kana bara kuni ittuma himaatuma wala gizee hunda alaani yeroo jabaala kenna kan isaa waan itti manaasiin yoo itti manaasii yaafti na fakkaate bee. Yoo amma bara amma jecha timtu kan ormaa si timtu agar ati deemtee amma laa kan watti dawalee isiin deemtee ol qabate hin jira keessatti. Wallahi kun nama dhuga jiru kun. Bara yoo jiru yaaki. Bara amma ina gidi amma keessatti siya. Marataa bulto jimaa. Waan amma siiganu qabu. Kan amma fakkeenyu jechuudha waan amma tokko jechuudha ibsisha. Amma barina dhaartaa kanaatti adaga hima ina dhagaa dhabda malee hima dhabdu bar. Nama sitti mun dhabdu nama si dhaga'u dhabda malee. Laakiin waan tokko yoo amma fakkeenya waan badaa argite callisuulleen sitti hin tolu. Callisuulleen immootu hin dandamu. Haga dandamu tokko namni takka namni lama yaada namaa kana keessaa yoo barnoota fudhate. Namni tokko namni lama gorsa namaa kana keessaa yoo barnoota fudhate waan kan irraa of qabe waan akka hin barbaachisu. Akkasii wanti hundi barnoota isinii ta'a tokko irratti barnoota fudhadhaa waan hin taane ofitti hin deemina hamilee keessan haadhaaf abbaa keessanii. Beeta haasaanii fi onnummaan fudhatullee hin jiru beeta haasaa namni namni namarraa fudhatu miti. Haasaa yoo takka dubbatte namni sirraa fudhataa beeksisan maquma qalbii yoo tokkochi yoo haasatti hin gaani. Sa'aatii damee fudhata sirra dhaabadhee iyyee yookaan sirratti sirriitti iyyuu miti kan fudhatanii beeksisin wallahi isi shamarran keenya jechuun walumaa galatti dhiira gadhee akkanaa kan hojiin haasayinaani walumaa galatti.
Yo abo wallahi gida taka taka bar. Yo do amma garda kan keke sa o kan wallahi kan kero ta de wallahi kan ngodo. Wallahi zan do. Abo wallahi zan yara da de man na ba me lati. Wallahi ma be ge zino. Kala da ci jara to di iya zete mi. Ya da ke tirati isi pamelatina billahi do mo vede dila ni pamelatina ase. Ya ina wana tamma jettirati. Wana tamma jettirati ibsisha wana tamma jettirati yaada tamma kani baafattirati obbele yankiya. Wallahi dhugaa rabbi dubbachuuf gosummaa leenjerinaa gandummaa galee leenjerinaati baalee fi arsilleen tokkuma ijoollee sikkoo mandooti hireen mootu fallaana jedhan bakka namni yaadne nama qubsiifti mee amma fakkeenya micaan kun anamma baalee gandummallee osoo hin ta'in gandummallee osoo hin ta'in tokkuma jechuun hireen bakka isin qabde rabbi beeka rabbi bicha beeka malee ilmi namaa beekuu hin danda'u mee ina micaan kun osoo ijoollee biyyaa taate takki yaana haalii isiitii wal argina takki isiinuu waliin argina jedhan qaanfata namni isin akka danda'amuun jechuudha garama biyya keessaniitii wajji bultii ijaarrachuutti yaadati waan akkasii san jechuu kan bakkee barbaaddan kutaa kamirraafuu jaaladhaa dhiira takka duubaa dura isii qoradhaati itti deema. Amma laa veeda waan raawwatamne tokkorraa barnoota fudhadhaa waan itti deemtanillee addaan baafadhaa hubadhaa akkas inshaallaa. Wallahi bifni isaa uummata akkasiin hin godhu wayitti dhiitaa irratti nyaatanii amma fakkeenya. Nama bifa mucaa kanaa bifa isaa kana tini gootee irratti nyaatta irratti nyaattu bar wallahi wal kunoo waan tini godhu kun beeta yeroo fi malee bifni namaa kun mata amma mee mucaa hin gadda maashinii murasan kalee akkam jira akkam jira mee ilaalame mee fakkaraatiin tajaajilaati shamarran keenya kun wallahi kalee akkam jira mucaa sun akkam jira mee humaa keetii baroo fakkaatti waan garaa nama nyaatu wallahi isin bifa namaa laayina wal maagalatti hin jedhamti dhiiri tokko yoo isin barbaade bultiidhaaf deemu warra kiyyaatti ergadhu lakkoofsa kennii fi itti ergadhu na fuudhi. Yoo sitti hajame fedhii miidha keessa kana ta'e yoo si jedhe ol bira dhumna karaa sirra koo qabu deemni kana yani inni si biraa deema si feruu miidha inni bakka inni yoo ollaade gubara si darbee yookaan si nyaatu barbaadan si biraa deema inni mubii bate warra kee waa'ee warra keetii hotti dhoof wallaa dhuguma dhiirri yoo akkas jettee si biraa dhooftate nagaan jiree kakkee jiraattee nagaan biyyatti galtee heerumta mee namni si fuudhu aadamu wallaa barbaachisi garuu mee namni hummaan si fuudhu aadamu si mee shamarran keenya ergaan irratti ergadu jiraani maalumatti isin hojiin si sabaatti. Maa jaalataa miti bar ya en jaalat namni nu nyaataa nugaa miira keessan gara garuu warra keenyatti erga bijaani bakka nurratti boonaa gile mundo dhuftanii rabbii keessa sodaadha fudhadhaa jecha nama namarraa abbaa fedhe yoo ta'e wallahi warra yaada qabanii meedha asirratti. Waalaikum salaam. Yaada tartiibummaa yaani namni yaada waan kennatu irratti kennatu yaani tartiibummaa waliin gaati warri jalleessi yoo ergate akkana galchaa yaadarraa fuudhaati an kanan jedhu itti man itti ni dhamu utuutti himamini iyyuu kanarraa barumsa hin fudhatu jedhamee waa yaadamudha kun duraan boodaan waan dhufaa ture. Warra senda maakii qabaadhaa. Waan sirrii waan ajaa'ibaa dubbii kana fakkaatu gadda wayii keenya yaani misenjerma keessatti finne malee hin baafne waan akkanaa wayii nu mudatee ture. Muhee yookaan qabdu siyaa. Ayah nama berasa saja, ada nasa. Tidak usah, Abdi. Ozi tanagal ceme ya kan dan lagi jamu ya itu sih kan Ozi tanagal cere kamu tadi ya Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada nama semua kita tara kasih dah melilikan ergat tim berade me ugara bende ko wayi dubbada guddo miti kenna baay'ee nama dhibaay jedhisanii akka jedhisanii hin qabanii dubbatanii akka dubbatanii hin qabanii dhugaa rabbi baay'ee tokko nama dhiba garuu yuu afaan oromoo haasa'an oromoo hin jedhaatiin wal miidhuun wallahi maal beekadhanii rabbiin jala taa'anii waan eeggatan namni akkanatti nama miidhu bor yookiin ka dhiiraallee fuudhee ilmoo argachuu barbaada ilmoon tiyya maal taati karaa irratti haftimu mogal manaaf geetti jedheeti abdata namni barbe duuba ofii ilaala duubni kiyya boru maalirra deema boru akkam taa jedhan namni maali ganamni homa galgala nu tolchi oromoo yeroo mammaattu ganamni homa galgala nu tolchi waan akkasiiti namni galgala ofii hin beeku
maal akka ta'an hin beeku garuu namni tokko namni obboleettii qabu dhuguma rabbii namni haadharraa dhalatu tokko namni fuudhee boru bultii ijaarachuu barbaadu namni boru fuudheeti ilmoo argachuu barbaadu akkana nama godhadheeti ani hedduu tokko wallaa baay'ee tokko natti dhagahama. Ilma Oromoo tokko ta'ee afaan Oromoo haasaa yoo miidhaan intala Oromoo takka irraan gahu baay'ee tokko na ajaa'ibsiisaa ta'a. Ani akka kiyyatti dhugaa rabbiin hin beekan aadaan illee duruu hafe safuun illee bade maaltu balleesse miidiyaa heerumni miidiyaa irra ta'eera fuuti miidiyaa irra taate ka walii kanillee miidiyaa irra ka ilmoo walirratti gatanii deemanillee miidiyaa irra ta'e. Yaa rabbii kiyya wallaa garatti ummannummaan keenya kun garatti deemaa ruuf naaf hin galle akka beennutti gaafa ol fuudhuu barbaadan. Ardatu jira, gosatu jira, haadha abbatu jira, abbeeratu jira. Yoo abbaan qabne abbeeraa qabdi talte. Yoo abbeeraa hin qabne abba lammii qabdi. Namni kana san lama dhabu sadiin kan dhabu hin jiru. Innillee akkasuma abbaan qabne abbeeraa qaba, abbeeraa hin qabne abba lammii abba sadii kan jedhan akkasitti lakkaa'amu qaba namni kun. Garuu erga fuudha barbaade, erga heeruma barbaadan. Sanyii uduu hin qoranne ijoolleen kennallee ijoolleen shamarranii dhuguma rabbii isiniin jedha. Namni tokko ani muyyattii tana arrabsuu miti hamilee isii arrabsuun hin qabu. Hamilee isii tuquun hin qabu. Sii galee ani nama gaaruuf hin jechuun barbaadu. Hamilee isii tuquun hin qabu. Sababiin hin qabneef ilmoo harkaa qabdi ilmoo guddisaarti akka kaawwanii fuuteetiin zubaalaa keessatti hin ganne qoshaashaa keessatti hin ganne gola rabaatitti hin ganne. Meeqa kam ka dhokattee gola rabaatti gataartu meeqa kam ka qoshaashaa keessatti gattu tun ammoo qoshaashatti hin ganne gola rabaatitti hin ganne narraa fudhadhaa hin jenne namatti hin gurguran qabatteeti waliin kunoo mana rabaa keessatti waliin unkuruurutti jirtu muyyattiin tun dhuguma rabbii isiniin ja'a ani bakkisii itti garaana nyaatte ilmoo isii harka argisan haa ta'uuti dhugaa keetii beektaa wallaahi Unu nulfaata waan hundirratti nulfaatan hundi nuyyuu jechuudha qunxaba kana laaletti isii bu'aa jira malee waan biraatti fi wallaahi nuyyuu ilmoo kana laale isii waan turuu daleedee fi miti beek waan turuu daleedee fodoon taane mucaba isii kanaaf laalanii ka hundi nuu maraataa jiru inni asirratti mee hace chaalanjii mucaa kana jechuudha dhugaadhaan mucaa xiqqaa nama guddaati keessa isaa guddaati beektee yaada isaa irraa fudhannaa waan nuun jedhu waa gorsu inni. Tole. Ace. Obsisha, ye maalitti jirtu jara keenya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi. Waa'ee jetii tanaati fi shamarran keenya irratti yaada isaanii gorsu ta'u. Isa asirratti yaada isaan gorsu. Jetii tanaati irraa shamarran keenya akka irraa barnoota fudhatanii jireenya bakara fuulduraa haa jiraatan jennee irratti haa ta'utti jira asirratti jechuudha. Waa'ee jetii kanaati irra. Innaa asirratti maal jettaa? Dhugaadha kun barnoota guddaa namaa kenna. Ijoolleen dhiirrillee irraa barata shamaraa qofaa miti kana. Dhiirri fuulduraatti fuudhaaf qophaa'ullee irraa barata bakkuma hundattuu jechuudha. Of eeggannaan hin barbaachisaa. Labzii irraa of eeggachuun hin barbaachisaa. Gocha irraa of eeggachuun hin barbaachisaa. Keessattuu immoo dhiironni wallahi waan akkanaa waraabaa ofiin dhiira jedhu ana biratti dhiirummaan qabu sii galee waan akkanaa namni waraaba. Intalli hin balleessine jedhaan jiru intalli illee badii ofii qabdi jechuudha sii galee. Viidiyoo isii jala seenee ilaalaa ture. Allahu alam waan gadi bu'ee jechuudha. Garuu wanta akkanaa immoo hin godhamu sii galee namni ilma biraa qabdu namni mucaa irraa dhalchitee irraa qabdu tokko akkas hin godhamu sii galee garuu otuma ta'ellee namichi hamma isaa agarsiiseera. Wanti hundinuu khayrumaaf ta'a sii galee warri kun osoo walitti deebi'anii jedhan ammallee jireenyi jaraa jireenya hin taane rabbi sababuma tokko uumee walirraa nama fageessa isinii galee. Nama kana wajjin osoo itti fufteeti ta'e balaa hin taane keessa buute jechuudha. Viidiyoo ishiin waraabde tokko argee osoo na bira jiraattee si ajjeesaa sirraan deebi'u kanumaan situma jette sii galee. Kanaafuu rabbi beekaa walirraa fageesse jara kana jechuudha. Rabbi beekaa walirraa fageesse baga walirraa fageesse kan intala kana immoo wanti tokko waan nama tanii jedhu tokko hin jiru jechuudha. Osuma qullaa qulqulluu ta'e illee jechuudha. Nikaadha seeraan walirraa qabu sinii galee ilmoo qabdi irraa dhalshee jira gurbaan kun sinii galee.
wanti waa tokko wanti safuu hin jedhamu kun yookiin immoo hin balleessite hin jedhamu mana ishii keessatti waraabamte kan isiirra badiin hin jiru abbaa waraabetu badii qaba poost kan godhes badii qaba badiin isiin qabdu maalla ol baatee miidiyaa irratti waa'ee isaa dubbachuu waa'ee isaa irraa akkas goote jettee mistira mana keessa jiru yookiin immoo waan mana keessatti dubbatamuu qaba ol baastee dubbachuu ani gara sanaan qeeqa isiirraa qaba. Garuu wanti hundinuu kan ta'u wanti nu hubachuu qabnu kairumaaf ta'a wanti hundinuu waannaan ishee lubbuudhaan jiraachuu ilmi ishee lubbuudhaan jiraachuudha waan akkanaa ani wallahi yeroo jalqabaatiif argaa jira jechuudha TikTok kanarratti akkuma Oromiyaan jette footi miidiyaa kanarraa baay'ees ani hin deeggaru isinii galee miidiyaa kanarra eega wal fuudhanillee miidiyaa kanarra baay'ee asiifachaa farsuu kana hin jaalladhu. Garuu mootu kana fida isinii galee waan gaarii dubbattu waan hin taanes dubbattu yoo gaarii dubbatte gaarii argatta yoo waan hin taane gadi baatee dubbatte immoo haaluma kanaan mistira mana kee keessa jiru gadi baata jechuudha namni namummaa hin qabne akkas godha. Kanaafuu nama tokko irratti yoo nama tokko itti heerumtan miidiyaa irratti wanti silas baaftanii waan badaasaa dubbatuu hin qabdan jechuudha. Osuma namni sun isinii badaa ta'e jechuudha isinii galee kanumaan dabarfachuu barbaada. Reefan jumaadhaa gala misaallee hin nyaanne fu'ee baga nagaan dhufte namoota biraatiif carraa kenne obsishaa. Faarree fillee carraa dhabee been jettu innaa asirratti ta'e faadiyee namni sa'aatii baay'een qabu karaa dalagaa bahu ka'e hin jettanii dubbiin baay'atti irratti fe'anii jette. Obsisha ani isinirraa bu'anillee dalagaa harkaa qaba dhugumaa kana hundaayyuu maali ijoollee keenya shamarran teenya ta'uu bakka hin baranne wayi yoo inni gara sedhe yoo fakkeenyaaf Harargee ta'e Arsii himata yoo Arsii ta'e Harargee himata yoo Harargee ta'e Shawaa yookiin Jimma kanneen himata uummanni ammaan tanaa kana miliseeti himata. Akkanumaan laalanii agaree wal fuudhuu wal heerumuu namni tokko gaafa bultiif nama barbaadu. Haadhaaf abbaa maatitti ergata. Sigalee uduusi kottu ijaasa shanxaa badhaadhuutti kottu natti baay'ee osoo hin jenne warratti ergateeffata. Gaafa kottuu qaxxee shanxaa badhu naa kottu akka bultiif hin barbaanne namni sun beekuu tokko uduu isaa isii ijaan hin argine. Akka waan kalee biraa dhuftee biyyatti akka waan waliin jiraatteetiin biraa dhufteetitti siyaa deerusni arabaa gannaata rooti de lubbuuti gaafanni jedhe silaa soobee kan qaneessan biloo kiyala haadhanii kaayan nama akkasiisan si galee namni bultiif si barbaadachuu waa'ee keetuu si qorachuuf biyyatti ergata maatitti ergata. Maaliif ollaan hin jira intalee baruu kadhachuuf dhufa intalee maruutii dhufan jedhan badduu isii qani masa dhaga hamtuu yoo taate nama bagaarii yoo taane gaaf masa dhagahee yookiin irraa dhaabata yookiin wasiin nama gaarii taate inni sunuu nama gaarii sarnyii gaarii yoo ta'e qoratanii akkana itti kenniti malee abbootiin keenya gaduma baasanii akka argani hoo jedhanii akka horii gabaa dhaabanii gurguranii akkasitti gabaa dhaabanii gurguranii horiillee sirchoo filatan si galee sarii ilaalanii horiillee saani kun baakumu. Otticha jedhaniitiin gaafatan. Sigan midhaan gabaa keessoo bitatan bar sarii fidataniitiin bitatan. Kanaaf akkana namni baasee nama gurguru hin jiru. Ufii keenna daandii irratti kuumnee ufii keenna waan hin taane faana deemaatiin kutaa namaa baxaabbadhee kutaa kabajaa qabdu. Uummanni keenya uummata kabajaa uummata hayyuu uummata meeqa gonfateetiin ta'u kana intala Arsii ilma Baalee ilma Arsii jedhati yoo iddoo tanatti miidiyaa kanarra wal fidnu uummata keenya kana gaha uummata keenya ka kabajaan bee jiraatu kabajaarraa mulqutti jirra. Qalbii dhabummaa keenya kaleessuuf jijjiiruuf biyyaa baane yaaki namni akkanuma ol qajeeleetiin kaa'oo tokko malee warri keenya biyyatti gaafa deemnu xiyyaaratti namni nu fe'an jiru bara. Intalatiin of jijjiiri na jijjiiran ilma kiyya of jijjiiri na jijjiiran qotiyyoo tokko qabu nutti gurgurata bara abbootiin keenya akkanumaan feestaalee shaantaa nutti fe'aniitiin xiyyaara nu fe'ani. Isinii galee kalee kana dhumnee dagannee kalees akka abbootiin keenya gadhaabdeetiin seeraan nu heerumsiiftu san dagannee waan hin taane faana deema adda kun daandii irratti ilmoo waliin kumnee bifatti bifa hin qabnu biyya namaa keessatti yoo kalees biyya akka cittoomnu cittoosan biyya namaatiin luxubanne nama taaneetiin galanneetiin yaan biyya namaa keessatti cittaanii kadhattuu taanee boohu wallaahi shamarran mateen harka uf kufsiisan bakka sanitti siigalee numatu uf kuffise kabajaa osoo qabaan uduu kabajaan jirtu uduu dalaganneetiin rabbi fayyaa nuuf kenne gaaf dalaganneetiin galle abbaa barbaaddetti gadhaabanneeti heerumnu
bultii gaarii ijaarannu usuu beennu ufii kenna daandii irratti kumne biyya namaa keessatti kan kolfaataat ijoolleen kenna dhuguma rabbii isiniin jedha ammoo dalagattee dugalte abbaa barbaadaaf tanfeete harka baneetiin fuudha maal taatan biyya namaa keessatti bar goo kabajjaan bee biyyatti galle bee abbootiin kenna numaa shinti beetii dhiqnee galle tana bar nutti qalanii horii biyya arabaatiin nu galtedhanii kabajjaan nu fudhatanii nu simatanii bar nuu qalanii gaafa biyyatti galu nagahaan ilmi kiyya naa gal edheetti qala bar abbaan intalti kiyya naa galte edheetti qala bar gaafa kabajjaan galu amma gaafa kana ilmoo iyyisiisaatiin galu haati hamilee naadhaa mataa gadi